du'a ka'eera, du'a ka'eera, du'a ka'eera, du'a ka'eera. Masiin du'a ka'ee, du'a ka'ee. Yesus du'a ka'ee, du'a ka'ee. Masiin du'a ka'ee, du'a ka'ee. Yesus du'a ka'ee. Ay, Yesuus. Qotiyyoon koo baay'atteetti. Biyya kana hundeessi. Inni qabu barana mooyi. Eessuma Itoophiyaa dhiiftee Ameerikaattu ekspoortii gochuun koo nafu qo'ine. Rabbiin na gargaari. Baay'ee kana masuma. Midhaan qabaa miti. Garuu kan diina kooti. Bokkaata maata ajajeera. Daanoo amatti ajajeera. Hanqotee boodaa cimaan ta'e boo. Mootummaatti robbeessanii midhaan Itoophiyaa rikisaa jirtu kuni. Amma karaa koo furmaata argatti. Nama guddaa ta'eera. Barattoonni illee badaa kilaasii dhufaan jiran yookaan silaayidii ma qopheessee PPT yookaan PowerPoint wayii qopheessee malee piroojeektarii waan barsiisee koorsii sana yoo fichisiisee biizii taanee argamu. Bakka akkasan godha kana booddee isan guyyaa barsiisu kana dhiisee halkan bakka overtime barsiisuu jalqaba kana booddee bakka kana booddee birrii sirriitti dhufaa caqqi bakka akkasitti birrii walirra naqee kana booddee bakka waan addaa hojjechuu qaba bakka diizaayinii addaa tokko jedhee bakka amma waan ta'e tokko jalqabaa irraa taayitii addaa piroojeektii guddaadha bakka meeqaa piroojeektiidha namoonni bifa addaatiin eegalu bakka kana booddee jireenyi bakka kana booddee waan haadha bakka. Gabarii cimaatiin biyya kana gaggeessaadha. Maal rakkotu mooti maali rakku? Mi'a qonnaa mooti. Mi'a qonnaa? Arkiteen beektu takkaati. Maal waan ammayyaan gottanii beesin kan? Ammayyaa kanuma irraati ammayyaan dhufe. Bakka rakkoo ammayyaa si piroojeektii guddaa tokko hojjechaa irra nuti riseerchii isaa irra jirra. Kana booddee gadi isiniif hinnaa. Qonna ammayyaa qonna. Maanna pilaanii baranaa waan isin baranaa. Laabirii keessa namni bulaa yaa waaqni. Laabirii keessa bulanii diddama keessa lama argadha. Yaa waaqayyo gooftaa. Amma dhugumaan barataadhaa eegi. Nama jaa'iba kun. Amma kana maayidhanii eewwatu kana maan dubbatatan. Kana booddee laabirii dursaatii harkaan sa'aatii tokko fa'aatiin galee amma kudha fa'aatti galuun qabu. Amma barana eebbilaasii fiidee. Abbaan kun dhalchiin irraa jira beeka. Barana immoo masqalii fiduun qaba. Eeffannoo barana eeffannoo fiduun qaba. Abiyyi ispoortii maal irra muka argaa amantaa dha masema. Besuma waan ta'u. Hello. Maal ta'e? Arraa qabichi. Diina koo qayitti laatan jedhanii yaada isaan gammadaa dha kun amma ispoortii hojjechaa. Qayitti laatan jedhanii gurbicha cimaa kana beektanii qayitti laatan jedhan. Gooftaatu qayi mattee laate kana malee kana namatu hojjete mini. Nan dhufa na eegale. Bambaasii ma fakkaata? Baabarsiin inni. Kan beeksiidhaan darbu. Egaa biyya kanaa. Qonnaan bulaadha. Bisaan jira jettaa akka beeksi. Egaa maal ta'e yaa tokko keela. Akka beeksi. Akka beeksi. Waan adiin jaalladha. Waan adii qabu jaalladha. Haa kun dubbii jiraas. Dirree kuwaasii ol deemaa. Mataarra si taphachuun kan ol biraa. Maal lafa Maal fakkaatati maal baranaan irra siree qabu bareedaa cimaa wajjin haasaan akka qabu. Maal eegumaa gidiraa warqis ta'ee hin taane hunda. Yaa tokko waan ta'u jettuufi. Allaa bari jechuudha. Lamatan seenaa tokkottan ba'a qormaata qaama qabu immoo hunda ishee. Beeyyeesu laabireerii manni keessa achi keessa. Achumatti galte. Aduu kun hin jirre beelaan nuti biyya Itoophiyaa. Maalo? Kun hin jirre. barsiisan jirre jechuudha. Hundi ishee waan tokko yaadu jireessa. Alaas barsiisa? Ati bataa kee jechuudha. Kubbaan digirii meeqaan dhiitamee akka galu beektaa mata.
Digirii 90 nuuf ta'ee jira. Ati mootu qayyabate enga shitu deemta woo. Amma gada kubban. Kubbaa galuumni. Digirii digirii haasoo kana waa'ee digirii. Barsiisaa ta'e maastar siifaa ta'e. Saayintii ta'uu barbaastee maal Yaa obboloota, yaa obbolo, nagaa keessani. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaa keessani. Jirtuu? Galata Waaqayyo. Akkam obboleessa jirtaa? Nagaa keeti? Jirra. Maal irra immoo ormatti qabamtanii too? Namatti tola baay'ee. Oo galata Waaqayyo. Maal babbareeddu? Jirtuu? Jirra kun akkam? Jirra. Galata Waaqayyo. Dubbisaa ooltanii. Dubbisa ooltanii? Oo baay'ee maal? Qonnaan wale. Qonnaan tokko immoo jireenya eeguu qamadee bunnaan taphata. Jira gooftaan isaafis furmaata qaba gooftaan. Furmaanni waan hundumaa Kiristoos. Akkamitti jajjabaatta? Akkami waldaa deemtaa? Ni kadhattaa? Baay'ee yeroo silaa dhufuun kee kana baay'ee ma'amaadha. Gaafa naqu waldaa gaafa naqu gombisaa diina kooti daanoo watti naqi jedhee kadhadhaa. Kan koommoo gombisaa kokkumaata manaa godhi mana koon jedhe. Kanaatti immoo kan na rakkisu booyyee tokko na rakkisu. Ati maal isaa? Egaa waan hunduma isaafuu gooftaan furmaata qaba. Garuu isa dura Waaqayyoon barbaadachuu waan tokko. Kadhachaa jirta ati garuu? Kadhataan jira. Atoo obboleessa kun akkami ispoortii dhufta fakkaata kubbaa laalta fakkaata. Gooftaa kana kan goote mee deemtaa waldaa? Ilma dhaqxaa? Amma dhaquun ispoortii jechaadha. Gooftaan nama qaba. Dhaloota keessaas qaba gooftaan nama. Hin kadhatta Nan kadhadhaa? Isaa eebbifame. Mana odeessitiin bulaa kadhachuu kadhachuu. Kadhachuu mana odeessitiin keessan bulaa. Kadhachaa jechuudha. Achumatti kadhatta? Achumatti kadhadhaa. Waa'ee kana sana bisa taraan koo Akkam yeroo jettu? Ani yeroo ngefra Marcos hafi temba la veritan. Wangeela Marcos fayya. Wangeela qayyabatta laabireeritti. Mul'ata Yohaannis moo maaliin jalla barara? Seenaa barra. Isa jure dengadda. Ganaman seenee amma saati bisatti fitembe. Isa wonde bisa kono nyaadde shaayii kono nuge. Kan kee waddaan laabireeruma qaba. Laabireeru wontan kala dabakan. Gooftaan isaa eebbisu egaa nama qaba. Nama qaba barataa keessaas nama ankee uumee akkamii atoo yaa barsiisa. Nuti bakka amma biiziidha. Amma bakka maastersii koo ta'uu PhD koo Vietnaamitti hojjechuu jira. Naqxaa waldaa naqxaa. Bakka biiziin amma gidduu kana PC faayasuma keenya gar tokkoon asii hojjechaa gar tokkoon immoo ilma kadhatta. Hin kadhannachuu keessatti sirraadha. Kadhannaan keessan na barbaachisa. Riseerchii adda hojjechaa jirama. Bakka kadhachaa riseerchii isaa irratti amma waan guddaa tokko bakka akka argannu waan guddaa tokko akka argamsiifnuufi sanatti kadhachaa jira. Bakka maastersii koo gaafa bitu PhD koo gaafa bitu amma kana booddee nan agartan bakka Yesuus gooftaa fasiifaa godhu. Egaa obboloota koo baay'ee ma kadhachaa jirtu iddoo jirtanitti akkanaaf kadhattan nan barbaada. Naa kadhattu amma kottaa. Laabireerin gada. Takkaama daqiiqaama tokko maali laabireeritti soon dubbista? Koon koo maata qaba. Takkaama nuuf naaf kadhadhaa. Kwaasii tokko laalee deebiire. Kottaa. Ta'uu isaa jedhanii deebiire. Deegaa asirratti. Anis ni Hooyyeen midhaan kofitti Maali? Waaqayyo waan hundumaayyuu godha gaarii kottaa. Diitoorii waan jira barattoota akka itti Maali waliin abboomamuun egaa aarsaarra caalu miti. Ansaanii rakkoo qabu. Anganaa chaapterii mee kanama bittu. Ganaa chaapterii. Gooftaan si gargaara kotta. Baasoo dokumentari jechuudha. Taa'ame. Mee inda'um ati nuu kadhadhu mee narii waltas nuu kadhadhu. Kadhadhaa. Inni nuuf haa kadhatu qoye. Garuu kadhadhee naan kadhannaa daddafee naaf. Daddafee naaf kadhannaa kadhadhee naaf dhimma keessa. Warri waa'ee qonnaa qabdanii booyyeetu ayaatti booyyeen iyyuu. Ati yaa yoo ta'e Maali kwaasii maali waa'ee kwaasiin beektu ati maali ati beektu asii guyyaa hundaa waan akkina fa'a. isinii kadhadha ta'a isinii kadhadha. Saabii dubbisaa malitti gaana. Masa daa ispoortii beekna masa daa itti beekna. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Waaqayyo diina keessan laabiree bulchu. Ameen. Isheen illee eebbiidhaas bitatte miti eebbiidhaa bitu. Ameen. Ameen. Abbilaadii herrega maatisii qoruuf jettee fiiziksii dubbistee jirtu. Ameen. Diinni keessan dii abiddu. Diinni keessan eer argin. Bii argin. Dii argitu. Effi argitu.
Utuu dubbisu sammuu ishee immoo haa ta'u qabu. Sammuu ishee waan qabatiin faasii haa ta'u. Faasii haa ta'u. Swaatiin natti gadi jechuudha. Eebbisan. Gaa eebbisan. Meenuu kadhadhu. Haa ta'u meenuu kadhadhaame. Tole kan kadhannaa. Waaqayyo piroojeektii haaraa isinii bana. Ameen. Taayitilii haaraa isinii gala. Ameen. Miseensi adda tokko jettu. Ameen. Ati immoo jira. Ameen. Bakka saayinsistii cimaa taata bakka. Namni tokko immoo diinni koo FOX fidu jechaadha. Diinni kee FOX fidu. Maafi faaqee fiitaa waan ta'eef indagana FP ta'u. FP ma ta'u. Ameen. Diinni kee FP fidu. Ameen. Diinni kee irratti mallateeffamee. Ameen. Kana booddee diinii qoramuu hin danda'u. Ameen. Si qoruu hin danda'u. Ameen. Eebbisan. Eebbisan. Gooftaan isaa eebbisu. Eebbifame. Mee kadhadhaame. Mul'ataara gargaara isin. Argitaara Yesuus kan. Abeet abeet. Argaa jira mul'ataara. Ameen. Waaqayyo miira kana bakkaatu hunda keessaniif haa kennu. Hunda keessaniif haa kennu kunuunsaa gara. Naka ammoo isinii kadha. Ammoo isinii kadha. Seexanni maasii keessanitti aduu hidduudhi. Aduu hidduudhi. Booyyee maasii kootti dhufaattu karaa keessan irraa gortu. Isinirraa adeemtu. Isinirraa dhufamtu. Boqqolloon keessan. Boqqolloon keessan. Amadii keessan. Xaafii keessan. Akka kan kootii haa ta'u. Diinni keessan immoo boombi isaan seedaanoo na guutu. Kan keessan immoo boqqolloo na guutu. Kan keessan immoo xaafii na guutu. Kana nu gadi sama trakteeru ammayyaan jettu ammatti maal gosa nu gosa. Yaadraa iddoo tokkoffaa keessatti isa jaarraa kudha jaarraa yaadanii. Mee nuu kadhadhu. Nuu kadhadhu mee. Abeet yaa Waaqa. Maal nu agarsiisaa jirti? Diinni koowwee baay'ee galanii goolii cimaatti gashadinaan oofsaa duugoote. Ameen. Kanaaf maqaan kee haa eebbifamu. Ameen. Xalayaa fi kanaa sana yaadachuu keessaa haa galatu. Ameen. Mucaa ishee baay'ee duuguu dandeessa. Dhiigee qaama sana waan ta'uuf waasteef si haa galatu. Ameen. Waan irra jaarsanii hunda isaanii baay'attee sisteema walirra gaggeessa fi sisteema hooggalan dhugoo guddaadha. Ameen. Galatoo. Ameen. Warri kaan illee malee wallan kadhadhaa si haa galatu. Ameen. Tama keenya har'aanis akka boollemnuuf immoo waan gargaartuuf si galateeffadha. Ameen. Isa kan qonnaan bulaan ni kan yeroo ni gaafa buna nama boqqolloo nama keessatti buna barbaaru jaldeessa dabarsanii roonni muka nama sadii muka laatee roonni borsoo kee roonni isa qabu ni kan. Haa ta'u Mukuma sagana waa isaa beektaa. nan beeka. Dhiyootti diinam jedhu amma beekanaa bi waa jaamaa buna nama nama jechuudha musa. Maayindii dha sammuu sammuu. Wali fachaadha eebbifama. Maayindiidha. Waa tokko Kwaasii keessaa ba'e. Maayindii kwaasii. Kwaasii keessaa ba'e. Kwaasii keessaa ba'e. Barsiisaatti na kabajaa jirtu. Barsiisa. Ofii gada'e. Haalli barsiisaa immoo jira. Fangannaa Idaanuu garmaan dubbata. Maaf qormaata cimaa fidanii gadi. Idaa'uun si bareeda si. Mucaa sadee keessaa jeequmtee. kadhannaa. Efi ganaa miti efi. Waan inni isa galu shanii galma yaa fuudhee. Nangireedii godhee geendaam. Nangireedii.
Atis, di sini bete. Waktu dinya ke syarat tera jam semua mati. Syaratnya ini. Jadi syarat Syaratnya ini. Jadi syarat ini jam. Mata apa dia kayak sana sini? Itu bisa di Mata apa? Itu bisa. Ini dia nama sih nama jitu aja lah ini. Jadi ini mau jual. Karena dalam berbeda di sini. Boleh, kuman. Aja orang kan? Butuh sampai si orang mereka makan. Sporty yang tadi bukan satu kolektif apa tadi nak? Kolej. Karena mereka kan ambil tu dia makan di sini. Saya kan eebbifama Arkaan mana ni? Arkaan mana ni? Bilang tu mana ni? Maal ture? Ela waa tokko isinitti himuun barbaadu. Ah. Meena dhagaa. Gurra qabduumi. Hin dhageessu. Nageen. Gooftaaf galannaa ta'u. Ameen ameen. Dhugaanii kadhannaan keessan gaariidha haa ta'u. Maal? Bocaa. Gaariidha. Bocaa. Obboloota koo. Nakalmoo. Dubartii tokkotu jira ture. Wangeela irratti. Hin dubbistuumi wangeela na dhagayeera. Jalqaba isaa Akka jedhu. Maarkosii kee dhaggeeffadhu Pheexroosii dhaggeeffadhu ani dubbadhu yeroo dubbadha. Elaa dubartii tokkotu jira. Kiraan fuudhee maal dubbii maansan? Naga shaaboo dandeessu. Walagee mariifatiin gaaffanis. Baay'ee mariifatta. Hojii gashaa jirtu amma. Dubartii tokkotu jira. Isheenis ijoollee lama qabdi. Akka jette gooftaa Yesuusiin tokko karaa mirga kee naaf kaa'ii jette. Mucaa gosa tokko immoo karaa bitaa kee naaf kaa'ii. Bobaa kee jala naaf kaawwadhu jette. Waaqayyo garuu maal akka jedhe beektu? Yaa dubartittii gowwaa nana akkaataatti kadhattan illee hin beektaniiti yaa Waaqayyo dhiisii ta'e. Isin kan kadhachaa jirtan kan fooniiti. Adda baasaa beekaa kan hafuuraa miti. Jalqaba mootummaa koobbee yaadaa malee waan hundumtuu isiniif dabalama jedheera. Inni isin gochaa jirtan kun waan barbaadudha. Waan bakka homaa hin fayyannedha beektu. Barumsaas ta'u isa barataa yoo Waaqayyo diingata qalbii isaa keessaa fuudhe kana hundumaa dhiisee ta'a. Inni barsiisaas akkasuma. Piroojeektii kee zeeroo yoo godhe homaa gochuu hin dandeessu. Atis miila yoo sirraa kute maaliin kubbaa taphatta? Atoo sangaa kee yoo hojjete maaliin qotta? Jalqaba kan kabajamuu qabu Kiristoos. Jalqaba kanatti kan barbaadachuu qabdu Kiristoos qofaadha baqa. Isa biyya lafaa miti bara. Jaalalli isaan caala bara. Ila kuna cubbuma keenyaaf jedhee nuuf fannifame. Cubbuma keessaniif jedheetu isiniif garafame. Yoo sagalateeffanne yoo kadhannaa yoo dhiisne iyyuu san ga'uure waliin galle obboloota ko. Kanaa booda kadhannaa keenya sirreeffanna. Carraa qabdu waan ta'eef hadaraa kadhannaa keessan sirreeffadhaa. Wangeela dhugaatiin dubbisaa. Eebbifamaa. Yaada isaanii yaadannoo guddaa sirrii mana jira. Aduh kasih man, walgay man dia kata tak kan gara. Injiru. Ada. Dhagaa waldaa Anis dhagaa. kana booddee dubbisuu qabdura kana. Kottaa waldaa dhagaa. Kottaa. tokkummaan adeemu.